Ani maqaan koo Eebbisaa Baaruun jedhama. Kanaan alatti Wallagga Lixaa Qellem Wallaggaatti. Akkasuma qophii mudannoo jaalalaa isin yeroo yerootti gadhiistanii yeroo yerootti hojjettan baay'een hordofaa baay'een dhaggeeffadhan ture. Sababiin isaa addunyaa jaalalaa keessan ture. Addunyaa jaalalaa kana keessatti yeroon ture keessatti immoo jaalalaan miidhamee sababan beekuu fi sababa miidhamee qabuudhaaf kana baay'ee dhaggeeffadha. Irra deddeebi'ee baay'een dhaggeeffadhan ture. Kanaaf yeroon ani kanan jaalala eegalee kutaa gadii yookaan kutaa 8 yeroon baradhuudha. Micayyoon jaalala kana ijiniin eegalee Simboo Tolaa kan jedhamtu akkuma kana mana barumsaa tokko kan waliin barannu yeroon kutaa 8 baradhu isheen kutaa 7 barattee turte. Micayyoo kana wajjin wal ijoollummaadhaan jaalala keessa seenne akkuma beekamu jaalala ijoollummaa ni beektaa maal akka ta'e jaalala ijoollummaa baay'ee rakkisaadha. Kanaaf micayyoo kana wajjin jaalala yeroo sanatti akkuma qaldiituma jennu jaalala baay'ee ho'aa keessa seenne baay'ee akka lubbutti micayyoo kana baay'een jaalladhan ture. Isheenillee akkasuma baay'ee na jaallatti. Nama baay'ee waliif amanuudha. Nama baay'ee wal jaallatudha. Micayyoo kana wajjin seenaa baay'ee dabarsineerra seenaan hin dabarsine hin jiru. Hangan kutaa 12 baradhutti micayyoo kana wajjin baay'ee jaalala dhugaa keessa waliin turre. Guyyaa tokko wal dhabna jennees yaadeen beeku. Guyyaa tokko wal lolla jedheellee yaadeen beeku. Micayyoo kana wajjin baay'ee sababan jaalladhuudhaa fi micayyoo kanatti guyyaa tokko illee itti balleesseen beeku yoon itti balleesses micayyoo kana dhiifaman gaafadha. Sababni isaa onnee dhugaarraa sababan jaalladhee jiruudhaa fi badiis yoon itti balleesse dafeen araarfadha. Micayyoon kunis badii guyyaa tokko natti hin balleessitu. Sababni isaa jaalala ijoollummaa sababa waliin qabnuu fi namni jaalala ijoollummaa waliin jalqabe tokko guyyaa tokko adda ba'a jedhamee hin yaadamu. Garuu akka carraa mudannoo adda ta'eedhaan micayyoo kana wajjin gara waggaa 2 waliin turre gara kutaa 12 utuu barannu wal dhabnee jirra. Micayyoo kana wajjin wal dhabuu kortii baay'een gaddaa. Baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ama. Sababni isaa yeroo mudannoo jaalalaa kana dhaggeeffadhu mudannoo jaalalaa isin dabarsitan kana gaafa dhaggeeffadhu waa'ee micayyoo kanaa yaada. Maaliif miidhama akkasiin qabaanis sababa miidhama eelaa sana sababan qabuudhaa fi baay'ee natti dhaga'ama. Yeroon faataa itti boofaatu jira. Yeroon faataa itti gaddee bakka boo'icha keessa galutu jira. Kanaaf micayyoo kana wajjin wal dhabne jedheen beeku mudannoo adda ta'eedhaan micayyoo kana wajjin kutaa 12 waliin wal dhabne. Dhugaa dubbachuuf egaa baay'eedha kan namatti dhaga'amu. Turtii waggaa 5 jaalala dabarsuu jechuun akkasuma immoo kanarratti jaalala ijoollummaa kutaa 8 jalqabu jechuun baay'ee kan nama miidhuudha. Akkam fiilingii isaa akkam namatti dhaga'amu eenyu duraayyuu dhokkataa miti. Egaa mee'ati kutaa 8 gaafa jalqabdu kutaa gadaanaadha baay'ee ijoollummaatti. Ijoollummaa keessa darbee immoo turtii bishaachaa gaafa deemtanii kutaa 12 gahuun turtii waggaa 5 kana keessatti mee maatiin waan beekan qabu jechuun namoonni kan biraa waan baran qabu walitti dhufeenya keessan jaalala keessan kan. Dhugaa dubbachuudhaaf jaalala jechuun ibsuu hin danda'u waa'ee jaalalaa. Addunyaa kanarratti wanti furmaata dhabee yookaan wanti deebii itti kennamuu dadhabee amma ammaatti jaalala. Namni dhukkubfatee mana yaalaa dhaqee fayyuu danda'a. Namni dhukkubfatee dhibee kamirraatti yaalamee fayyuu danda'a. Garuu amma ammaatti dhibeen yaalamee bira gahuu hin danda'amne jaalala. Kanaaf yeroo sanatti baay'ee wal jaallanna micayyoo kana wajjin hamman ibsuun walitti hamman dubbadhuun walitti baay'ee wal jaallanna. Kanarraan kan ka'e hiriyoonni koo baay'een beeku. Akkuma kanallee micayyoo kana wajjin jaalala dhugaa keessa ho'aa keessa isa dhugaa sababa wal jaallannuudhaaf illee gara maatiiyyuu geera. Maatii ishee moo maatii kee? Gara al tokko amma yeroo tokko abbaan yeroo baay'ee waan dhaga'u haadha deftee waa dhageessisaa bateedhaa fi kiyyallee haati kiyya beetti isheenillee haati ishee beetti. Kanaaf micayyoo kana wajjin baay'ee wal jaallannaa maatiin illee keessa beeku. Hiriyoota keenya irra darbee maatiin keenya jaalala keenya bira geeraa jechuudha. Kanaaf baay'ee wal jaallannaa baay'ee waliif amanamna walitti balleessina jedhee yaadeen beeku. Ituma baay'ee wal jaallannu baay'ee waliif amanamnee jiraannu mudannoon jedhee dubbadhee ka'e sanaadhaan gargar baane wal dhabne. Wal dhabuun keenya akkuma tasaatiitti yaadames miti. Wanta itti yaadamee wal dhabne miti. Garuu wal dhabuu keenya kana keessatti micayyoo kana deeffachuudhaaf wanta hin godhin hin jiru. Mee akkamitti wal dhabdan jechuun amma kutaa 12tti yeroo isheen kutaa 11 bartu ati kutaa 12 bartaa asii booddee ati gara yuunivarsiitii dhattee isheen hin hafte.
Moo hojii yuunivarsiitii deemtan? Na biraa waggaa tokko hafte isheen. Ishee waggaa tokko hafte. Achiin booddeeti gara yuunivarsiitii deemtee garaagarummaa iddootu uumame jechuudha. Walirraa fagaachaa dhuftan. Achiin booddee kana maaltu uumame achiin booddee? Al tokko yeroo maal jedhanii mammaaku jaalalli fageenyaan hin daangeffamu jedhu mammaaksaa akkasii yeroo baay'een dhageessa taa'aa yaada. Dhugaaruma jaalalli fageenyaan hin daangeffamu namni wal jaallate tokko jaalala fageenyarraa hin daangessuu hin danda'u. Garuu micaayoo kana wajjin kan wal dhabuu dandeenye micaayoon kun yeroo isheen kutaa 11 barattu kutaa 12 baradhaa yeroo isheen 12 barattu yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa gara yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa gara Haramaayaa nagee micaayoo kana yeroo sana jaalaluma dhugaadhaan wal jaallannu gara yuunivarsiitii Haramaayaatti malee waggaa tokko ergan baradhee booda micaayoon kun qormaata qoramuudhaaf itti taa'uudhaaf jirti ani waggaa tokkoffaa kun barachaa jira. Namni yookaan hiriyyaan beektaa hiriyyaan wanta nama hin goone hin jiru lafa kanarratti wanti hiriyyaan nama hin miine hin jiru jaalalaan karaa hawaasummaa karaa hundumaa wanti karaa hiriyyaa namatti dhufu wanta baay'ee hamaadha. Kanaaf micaayoo kana karaa hiriyyummaa isheetitti dhaqanii maal akkamitti ittiin dhaquu danda'anii micaayoo kana akka waan ani yuunivarsiitii sana keessatti laayivii biraa keessa galee laayivii haaraa jalqabeetti kan namoonni yuunivarsiitii deeme nama kan biraa wajjin jaalala jalqaba. Yaa akkasittiin itti haasa'ame akka waan ani bakka micaayoo kana irraanfadheetti kan isaan itti haasa'anii amanuu hin dandeenye micaayoon kun amma. Yeroo sana walii dawwaltu miti sinee. Walii dawwalla guyyaa guyyaatti walii dawwalla. Gaabbiin hin jiru isheen amanuu hin dandeenye kana amansiisuus hin dandeenye. Hiriyyaan gaa wanta nama hin goone hin jiru siin jedheera sababa ta'eedhaa fi micaayoo kanatti waan baay'ee haasa'uudhaan dubbii sobaarraan kan kee waan baay'ee itti guutuudhaan micaayoon kun akka isheen irraa fagaachaa deemtu godhaniiru. Garuu micaayoo kana amansiisuudhaaf baay'ee yaale dhugaadha sanii dhugaama sayyoon sitti dubbadhee waan akkasii keessas hin seenne al tokko yeroo anuunti mataan koo gaafa kutaa 12 baradhu sanaa yuunivarsiitii gaafa geessu laayivii biraa akkumatti waan laayivii biraa keessa jiraattu natti fakkaata ture. Garuu ati namaaf amanamtee taanaan kana keessa hin seentu dhugaa dubbachuuf jaalalatti nama sanaaf qabduudha murteessaanii akkataatti nama sana jaallatteedha. Garuu ani jaalala kana waan akkasii keessa hin seenne micaayoo kana baay'een jaalladha humna koo waliin jaalladha. Baay'ee walii dawwallaa waliin dawwallis walleen bullu guyyaatti 2-3 walii dawwallaa. Kanarraan kan ka'u micaayoo kana baay'ee guutanii micaayoo kana erga guutaniin booda ana amansiisuu hin dandeenye. Baay'een itti haasa'e baay'een itti haasa'uurra darbee humna koo lachi ta'e micaayoo kana baay'een jaalladha sababa ta'e wanta hin godhu dhabee gara hiriyoota kootti illee geesseen ture. Hiriyoonni akka isaan gaafatanii fi akka isaan yaada kana hubachiisanii fi dhugaa jiru lafa kaa'een kana kanatu jira jedheen dhugaa jiru lafa kaa'een itti hime gara micaayoo kanaa deemanii gaafatanii sababni isaa sila guutaniiru sababa ta'eedhaa fi micaayoo kana amansiisuu yaalaniiru garuu. Micaayoo kana gara nama biraa akka isheen jaallattu godhanii namni isheen jaallattu addunyaa kan biraa keessa galtee jaalalaa biraa keessa seente namni isheen jaallattu kuni hojii mataa isaatii qaba. Hojii mataa isaatii hojjeta sababa ta'eedhaa fi micaayoo kana erga achi geessanii achitti ababbalanii booda achi jaalala kana eegalte nama kana erga jaalala eegalteen booda lapheen ishee illee narraa fagaachaa dhufe ani micaayoo kana nan dhiisa jedhee yaadeen beeku. Guyyaa tokko illee garaa kootta saabeen. Naannoo sanatti nama qabeenyaatiin beekamaa xiqqoo ishee kan mul'atu bizinesmaanii ta'ee qabeenyaa qabudha kan isheen akka isheen isaa wajjin jaalala jalqabdu kan godhan hiriyoonni ishee naan jechaa jirta. Meegaa utuu kana haasofnuuti keessummaa keenya taatee gara keenyatti dhiyaachuu keenya keetiif baay'ee gammannee jirra garuu gaaffii kana ta'e maaliifituu akka fuulli kee mul'anne yookaan immoo qaamni kee akka mul'annee fi dugda dhaggeeffattoota keenyatti garagalchite kan itti yaada kee nuu laachaa jirtu maaliifidha fuulatti dhiyaattee kan itti yaada kee dhiyeessuu hin barbaanneef. Al tokko mudannoo jaalalaa namni hedduun jaalalaan kan miidhame baay'eetu jira. Kan dhoffatee taa'ullee baay'eetu jira. Gara onlaayinitti bahuu kan sodaatan hedduutu jira. Akkasittiin fuula isaanii gara iskiriinitti ibsanii haasa'uu yookaan yaada isaanii ibsachuu kan sodaatan hedduutu jira. Akka koo kan miidhaman jechuudha. Baay'een miidhamee jira. Yeroon ture sana keessatti ofii kootti baay'een miidhame sababni isaa nama itti baddu hin qabu. Akkoo kanallee gara miidiyaatti illee bahee gara miidiyaan itti haasa'u illee hin qabu ture. Baay'een miidhamee ture. Amma garuu carraa kana argadhee kun akkasittiin naaf eertanii akkasittiin yaada na keessa jiru burqisiisee bor namaaf fakkeenya ta'a. Namni akka kun miidhamu hedduutu jira sababa ta'eedhaaf fakkeenya ta'a jedhee kana yaadu akkasittiin carraa akkasii argachuu kootiif guddaa galatoomaa isin jechuun jaalladha.
Akkuma kanneen fuula koo ibsuu sodaadhuu fi nama akka koo sodaatan baay'eetu jiru. Nama akka koo fuula isaanii iskiriinitti ibsanii haasoo sodaatan baay'eetu jiru. Fakkeenya kan ta'an baay'eetu jiru. Ani garuu isaaniif fakkeenya ta'uudhaa fi akkasittiidhaan gara miidiyaa kanaatti dhufee mudannoo jaalalaa na keessa jiru ibsachuudhaaf akkasittiin gara iskiriinitti kanan baay'ee namatti tola. Gaaffii kana fakkaatuun mee gara miidiyaa keenya gaafa dhuftee akkas keessummaa keenya taatee nu wajjin haasoftu yookaan immoo yaada kee kana mudannoo jaalalaa kee kana qilleensarra gaafa oolchitu mee faayidaa maalii irraa argadha jetteeti kan itti yaaddu? Kanan yaadu faayidaa irraan argadha jedhee kana yaadu ani yeroon jaalala kanaan miidhametti mucayyoo kanaan miidhametti baay'ee miidhameera. Saayikoodhaan baay'ee miidhameera. Saayikoon koo baay'ee miidhamaadha. Sababni isaa hiriyoonni koo na jajjabeessuu yaalaniiru. Akkuma kana namoonni akkan jaalalaan miidhamee jiru beekanii karaa sooshaal miidiyaa, karaa silkii, karaa adda addaatiin na quunnamanii na jajjabeessuu yaalaniiru. Garuu baay'ee jaalala kanaan miidhamee jiraanii mucayyoo kana baay'een jaalladha sababa ta'eedhaaf miidhamee jira. Ammuma kana akkana garuu yaada koo nan ibsadhaa. Garuu yaadni koo yeroo sanatti baay'ee miidhamaadha. Saayikoon koo baay'ee miidhamaa sababa ta'eedhaa fi kanan faayidaa irraan argadha jedhee yaadu wanta keessa koo jiru. Maalitti akkan gaddee jiru jaalalan itti miidhamee jiru baasee dubbachuudhaaf akkasitti naafeeruu keessanii fi faayidaa guddaa irraa argadha. Sababni isaa miidhaman qabu akkasittiin gara miidiyaatti bahee dubbachuu kootii fi namoonni akkoo kana miidhamanii jiranii karatti yaada isaanii ibsatan kan dhaban hedduutu jiru. Karatti wanta itti miidhamanii jiran sana jaalalatti miidhamanii jiran sana kan ibsachuu dadhaban baay'eetu jiru. Isaaniin illee gara kanatti afeertanii akka isaan dhufanii yaada isaanii ibsatan akkasumas illee dhaamsa koo dhaammachuun barbaada. Kanaaf inni guddaan faayidaa irraa argachuu danda'u yaada keessa koo jiru buqqisiisuu, gaddana keessa jiru akkasittiin baasee haasa'u. Wanta haasa'u kun immoo fakkeenya nama biraaf akka ta'u. Namni illee narraa akka baratuuf kunillee barnoota tokko akka ta'u abdadha. Gamanumaan immoo sooshaal miidiyaa kana namoota baay'ee namoota dookteerota beektota namoota saayikoloojikaalii tiriitimentii illee nama laachuu danda'an baay'eetu nu hordofuu danda'a. Gama isaaniin illee koomentiidhaan yaada garaagaraa argachuu dandeessa innee yaadna. Namoonni hordoftoonni keenya baay'een isaanii viidiyoo kana hordofan yookaan immoo miidiyaa keenya hordofanii yaada garaagaraa kennuufiidhaan keessaan akka isaan jajjabeessanii gamanumaan nafeerra. Egaa amma miidhamteetta jaallatteetta yeroo dheeraadhaaf turtii waggaa 6 amma gaa yuunivarsiitii erga seentee waggaa 6ffaadha waan ta'eef turtii waggaa 6 booddee hiriyaa kee wajjin gargar baatee hiriyaan kee kun namni baay'ee jaallattu nama kan biraaf taateetti isheen onnee ishee keessaa si baastee gara addunyaa kan biraa keessa dandeetti. Mee ati immoo gara fuulduraatti yookaan immoo ergi ishee wajjin gargar baateetti nama kan biraa wajjin rileeshinii jalqabu yookaan immoo geerli fireendii kan biraa baafachuu yaalle. Kanarratti ani mucayyoo kana sababan baay'ee jaalladhuu fi nama karaa miidiyaallee karaa namaa karaa sooshaal miidiyaa natti dhufu amanuu hin dandeenye. Sababni isaa ofii kootiif baases gaafachuu hin dandeenye. Sababni isaa miidhamee jira. Baay'ee sababan miidhamee jiruu fi jaalalan ijoollummaatti jalqabe kun jaalala salphaa miti. Waa jaalalaa ati yoo hin beekta jedhee yaada. Kanaaf baay'ee miidhamaa sababan ta'eedhaaf namoota gara kootti quunnamtii dhiyeessuu barbaadan ani ofii kootiif sababa dhiyeessuun sababa natti cimuu fi namoota gara kootti karaa hiriyoota kootii karaa sooshaal miidiyaa natti quunnamtii gochuu barbaadanii amanuu hin dandeenye. Sababiin isaa nama baay'ee jaalladhuu fi onnee korraa kaasee nama baay'ee jaalladhu akka lubbuu kootitti nama ni ilaalu nan dhabe sababa ta'eef nama karaa kam natti dhufu amanuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti iyyuu akkamitti akka nama amanu yoom maal godhe nama amanuu akka danda'u ganaa barnoota biraa na gaafata. Sababni isaa jaalala jechuun dhugaa dubbachuudhaaf namni jaalalatti miidhame saayikoonsa baay'ee miidhamaa sababa ta'eedhaaf amanuu hin danda'u. Nama biraallee nan jaalladha jedhee yaadu. Yoo isheen na irraanfatte nama biraa jaallattee jaalala biraa keessa seentee anama yoonaatti mucayyoo kana jaalala illee irraan dhaabne yaadni koos irraan dhaabbanne baay'een ishee jaalladha ammumayyuu baay'een ishee jaalladha sababa ta'eedhaaf nama biraa nan jaalladha jedhee hin amanu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya mudannoo jaalalaati. Akkasuma egaa qophii kana fakkaatu baay'ee isaa kan qabdanii garuu gara miidiyaatti baastanii dubbachuudhaaf kan baay'ee sodaattan yoo jiraattanii
akkuma keessummaa keenya har'aa sodaa tokko malee dhuftanii dhiyeeffachuu dandeessu. Nus immoo qophii mudannoo jaalalaa keenyaan isiniif onlaayinii irra yookaan immoo miidiyaa keenya irra kan isiniif oolchinu ta'a. Egaa gara keetti gaafa deebi'u maal jedha jechama tokko jira. Onni jaalalli madeessite jaalatu immoo fayyisaadha. Akkas jechuun maal jechuudha? Isheen kaleessa simiitee meebii rabbii wal biraaf isiniin qabne yeroodhaaf wajjin turtaniittu waggaa 5 waggaa 6 wajjin dabarsaniittu garuu immoo waliif isin hin uumne ta'uu danda'a waan ta'eef amma tiriitimentii barbaachisu of gara sammuu keetti deebite wanti ta'e gaarummaaf ta'e jettee yaaddee qophii mudannoo jaalalaa keerraa namoonni baay'een akka isaan baratanii akka isaan ittiin bohaaran abdii guddaa qabna. Egaa qophii nuyi amma ammaatti si wajjin dabarsinee baay'ee kan namatti toludha. Hordoftoota Horni Miidiyaa qophii nuyi keessummaa keenya Eebbisaa Baaruu wajjin goone kana fakkaata. Amma immoo gara istuudiyoo keenyaatti deebineerra. Ayyuu egaa keessummaa keenya har'aarraa waan baay'ee akka barannu abdii guddaan qaba. Hordoftoonni keenyas waan baay'ee akka isaan irraa hubatanii abdii guddaan qaba. Mee maal hubattee yaada akkamiidha kan itti laattu waa'ee keessummaa keenya ilaalchiste? Ayyee galatoomii Kaanariyaan walumaa galatti qabxii maatee xiqqootti dabaluun barbaada. Qophiin mudannoo keenya jaalalaa guyyaarraa kan dargaggoo Eebbisaa Baaruu baay'ee nama gaddisiisa. Nama gaddisiisu keessa beellee miira nama boochisuu keessallee nama galcha. Jaalalli waan salphaa miti. Jecha isaa keessatti namni dhibee kamittuu yaalamee fayyuu danda'a. Mana yaalaa kam yoo deeme dhibee kamitti qoricha argatee fayyuu danda'a. Garuu dhibee jaalalaatti manni yaalaa nama fayyisu jedheen. Keessumaa immoo karaa waa'ee hiriyaa irratti jecha isaa keessatti waan tokkotu na dhibee. Namni namaaf qoricha garuu summii isaatu caalaa jira Oromoon gaafa ammaa ko jechaadha. Namni immoo sabbata godhee mudhii kootti hidhee immoo boofatee daa'edha. Maal jedhee dargaggoonni qophii mudannoo jaalalaa keenya irratti dhiyaate kuni mucayyoo sana ajjiniin akkaataan itti wal dhabuu danda'e karaa hiriyoota isheetiinaani jecha dhiibbaa hiriyaatiin jedha. Yeroo tokko gaafa hiriyaan dhufee sitti siqee maal jedhu waanuma sobaa dhugaa fakkeessee gaafa sitti haasa'u hiriyaadha waan ta'eef nama tan jaallatta. Kanaafiyyuu mucaan kun karaa hiriyaa kan inni jaalalleessaa yeroo dheeraa waliin kutaa 8 kaasee guyyaa tokkollee dhabuudhaa fi karoora akka hin qabne fageenya irratti illee kaampaas laayifii keessa taa'anii nama jaallachuu wajjin waan salphaa miti. Kaampaas barannee waan keessa dabarreef hin beekna. Miira barataa kaampaasii taatetu jirtu qormaanni jira kiuziin jira maal jira jaalala immoo namaaf qabaachuu waan salphaa miti. Sana hundumaa keessatti garuu gatii inni godhe ittiin milkoofne. Dhugaa dubbachuuf waan na ajaa'ibe keessaati ani yeroon asoosiisaa ture. Waggaa 6 naannoo waggaa 6 kan isaa wajjin turanii garuu kan baay'ee na gaddisiise waggaa 5 qaamaaf qaamaa wajjin turanii wajjin dabarsanii waggaa tokkitti gidduutti kun uumamuun isaa baay'ee na gaddisiise. Maaliif yeroo tokko dhiifama godhi malee isin shamarran haala mijataa barbaaddu. Haala mijataa yommuu isin jedhu faayidaa wayii argattanii narraa intiniin jettanii amma mucaan kun yuunivarsiitii seenee utuu inni ilaalcha jaalala akkamii akka inni utuu inni qabu nama agartee nama xiqqoo ishee qabeenyaa qabu nama naannoo isaatti beekamaa akkas konkolaataa qabu waan gaarii qabu agartee dhiibbaan hiriyaayyuu jiraatu malee immoo ofii isheetii disaayid gochuu dandeessi. Maaliif jaalala wajjin dabarsanii waan hundumaayyuu ishee beeka hiriyaa caalaa waan ta'eef hiriyaan kee yeroo baay'ee hiriyaatti namni wajjin jiraattu waan gaarii otoo hin taane waan namaatti illee si gorsuu waan danda'uu fi isheen illee balleessaa qabdiin jedhaan. Tole akkas isheen illee balleessaa qabdan isheen balleessaa hin qabne jechuu kiyyaaf osoo hin taane baay'ee balleessaa guddaa qabdi. Maaliif jaalala waggaa 5 waggaa 6 waliin dabarsitee waggaa tokko gidduu diiguu jechuun kun gaarii miti. Keessumatti immoo amma jaalalli fageenyaan hin daangeffamu jedha jecha tokkotu jira beektaa. Jechi kun sirrii miti dogoggoradhaanaaf. Maaliif jennaan jaalalli fageenyaan hin daangeffama. Gaafa jaalala keessatti waliin jirtu fi gaafa fageenya teessee wal jaallattu koo garaagari. Namni wal bira jiru waan waliin ooltaa waliin turtaa waan ta'u guyyaadhaani intina walii ol hubachuu dandeessa. Yaada sammuu olii kana olii keef hubachuu dandeessa utuu namni sitti hin himin jechaadha. Garuu gaafa jaalala fageenyaa sanarra teessee wal jaallattu
wal jalaa gaafa callisaa deemtu yookiin yeroon kiuziin itti mucaa kana dhufee yeroon barnoota biizii godhe mucaan kun mucaa yoo kana jalaa qabu dhiisuu danda'a dargaggoon kun illee jechaadha Tolosaanii. So kanaaf iyyuu callisni kun illee rakkoo fideeran siyaabetta akka isaan gargar ba'anii fi kanaaf iyyuu yeroo baay'ee jaalalli fageenyaan hin daangeffamu wanti jettu kuni sirrii miti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophii mudannoo jaalalaa keenya irraa waan baay'ee akka hubattanii abdii guddaa qabna. Waan itti dabaltu qabaatte. Ayyee waan itti dabaluu barbaadu egaan daawwattoota Orni Miidiyaa qophii mudannoo jaalalaa Kanaariyaan dargaggoo Eebbisaa Baaruu waliin geggeesse kan guyyaa irraallee kana fakkaata. Qophii kanarraati waan guddaa fi barnoota cimaa akka irraa argattan abdiin qaba. Akkasumallee namoonni qophii mudannoo jaalalaa qabaattanii gara qophii kanaa dhuftanii miira keessan ibsachuu fuula iskiriiniitti baatanii illee sodaa kan qabdanii akka dargaggoon irraa Eebbisaan godhe kanatti gootanii yaada keessan ibsattanii wantoota isin barbaachisu gorsas ta'uu deeggarsas ta'ullee argachuu akka dandeessanii gamanumaan dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaada. Egaa ayyuu galatoomii hordoftoota keenya qophii keenya guyyaa irraa gara xumuraatti geessaa jirra. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin ture an Kanaariyaan Magarsaati. Akkasumas ayyaantu taayyee ogeessi kaameraa keenyaa Abdullaahi Guyyoon waliin ture torban qophii mudannoo jaalalaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.